Hi, amiibo. Huh? عجائب ربي تعبد بين ها؟ عرّم تدر اللينغو دنيسو. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بغنغان دفتن ها؟ واني متا ميلان قبض جنة ما تدر اللي ديفن في الرأي دبي متا ميلان قبض جنة دي ما تدر اللي في الرأي ديفن ور وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ها أبو حواسني خير يكون غرغريني سنكبت والله. أمة والجالتي دبا واليرجي أجندة قرأت يا أخي. هاي نمني وجيد يكن حواسني وجيد ديجن وجيد أجب. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بغنغا ندفتن ها وايد برتي سني دبدو وان دم بياتي نمردين نما والجالتي والجناجني الرازان ها نما والجالتي والجناجني بودر فايدر والدبي ولا فانغرغل راينا سا وانجولين تي ها أكم جتنيس. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بغنغا ندفت وعليكم السلام. ها جولي سعودي عربية تيد أجر تفا جولي هدم تسنفا ربنا وعباس سنفا أجندا ورد. ها وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ها بغنغا ندفتن هندي هيزن. ها شير انفايت قرامي إسين حواسة ديغمان تين حواسة خين حواسة دمكاتا نمني بويا والجالة نمرياتي والجالة بويا واللو قفا مال قرانو دفا نمني مين آي مامي غافي تيجتنا ديبسا بويا والجالة بويا والجناجنن نمرياتني والجناجنني نمرياتني فيديو واليرغني هاي غافا والدبن قفا مال تنفيدنو تي وي mana murtiti mo mal hay digale hay nutimma ififu ummanni keenya dhukuban dhuma jira beelan dhuma jira suudi heesa namni keenya qabama jira heeraan alla hidama jira ajanda meeqa harkaanu qaba kamitti ajanda keenya fuutani huddu gaddeeftan al udanu min al hudd khana rabni junsanitti kamitti ajanda nu yala gaddeeftan rabbi sodaada. هاي ها ايوه اجندا خينيا كميت هدو هي سدي بتمير بسوداد اوفتني اجندا خينيا هدو هي سنور كدي بتني نمراتني سومت هاي غربا خيرو تنجرو توكفا معلومات هاتي يولن خيرو معلوم ربي سانغولي بقى كوان قيامان باتاتي اكوان بيتي بقاتي هاي انت لو دو وين رادون تي رجرتي هاي نمتي ودون رجرتي مي رتافتي يو برباد ديمتي رمتي داسيت ولديدا نرغيته وان قدام يكون الدنيا نمري موتان والسلاجرتي اديرو اسنمو وانت تيكوتنا وانت ريموتانا سي نمني جارتي سا الدنيا تنرد سيغلي يله سوسنيفو وانت تيكو كنات نور راديزا اكوام بلام بوتي بقى قيامان تاتي بقى الدنيا غوتون غرزلتي ودو من تلرازون سادي دم يفر الرغدان بيخن تلسني ياديتي متي الرغدان تابتابي مالمالي سنركچو في حاسوات رمله انتلسن اللي ياديتي متي بك انتلسن اللي يادي تكا نمني توكو سيجلي
وان بديتك أنا مسير رئيسو جرايجو حواس إجارة من سنكو نيجو نكنا لا أو مراتها نندي أسير تاب غورا خب لينكي غورا جا سيقله غرو إني نما يدو هاسو جرا بيكر سنوان سيجا بس تاب غورا خب لينكي غورا برسنو نما يدو هاسو جرا الله هيا بدبو وان قدا غوتني غرتي نمني والجالتي فيديو متي أدير وان فيديو ولي غدا تونجا ونوان كنواره يا بر oromoon nyaataa umma nyaattee quufu jirti silaawi eega biyyaalaa baatanii ruuza nyaattan kana nyaataa garaa guuttachuu jirte jaalala addunyaan irratti jirtu maaliif beektan viidiyoo amma isin haaree gootanii raasoo itan tana namni gartee dur addunyaan tun dur walii ergite old school jettiin faranji dur walii ergitee bira kuttee waan akkanaa nurraa dhiisa ajandaa keenya ooftanii huddunnu harkaan deebisinaa nuti lubbuu namaatii fi sagalee tahaa jirra lubbuu namaatiif iyyaa jirra sigale soo saniifu ajandaa ooftanii huddunnu harka gad hin deebisina rabbi hudduu isin haa caccabsun jiru minaa inan nagarnoosa ummanni addunyaa sabaa sablammiin kun hundi halkanii guyyaa hudduu wallaalaa oola hudduu walii ergaa oola takkaa hudduma oromoo malee hudduu amaaraa taasirra deemtu gartanii isin hudduu nama biroo taasirra deemtu gartanii hin jirtu hudduma oromoo tanaa asirra fi sanuu hudduu koodiin qabne hudduu taargaa hin qabne tanaa asirra fiigaa oola guyyaa dheeraa minaa ina basaan oosa hay hudduun tartiibaatuu teessi maali tanummaan asii aboonu dhiisa amma waan biroo keessa nuun galchina ammaa booda ajandaa keenya hudduun nu harkaan deebisina ajandaa keenya ajandaa hudduu keessaa baasu qabdan hudduu seeyse shayxaanni haaseenu haadhara waanuma akkamisa deemaa viidiyoo na jala gabbuu alaala ummanni oromoo dhukkubaan akkatti dhumu jiru ummanni oromoo nagaya dhabee akkatti dhumu jiru deemaa alaala isin asii hudduu qaallitti takkarra walloltan sigale hay bakka nama meeqaa jala taa'ee way hudduun talatana hay maali qiyaaman taate deero rabbiillee sodaatani arabiffaan dubbadhu ganaa dhiisinurra warri arabii fayyattanii fiifuu خليه وان نمدته وزودا جيزني جنا عربي فا شيخ عربي فا دبردون عن جينا أمني شيخ أبو تاعتو عربي فا بخجانيتي خومنيتين عربا أفاني خيتين أيامتي خليه هجين دكو خنو عربني منو قوتت تا إيسا أفان عربا في تزيله أبوان أفان عربا اللي نسرب ملي فول درا نمتين بيخو مالي فول قرر يا أبو ليان كي يجيتين تجيبك أدي سيله عربي فاسي نانجتني دبوغورا غيزنا نقلتنا ماغو سو سنيفو تنبيرا خطواني سنينجا تنبيرا خطا وري أجندا ودون وركا قدو بربادن وايو ودون رالا فخا سيالي هاي نمني مراتي سا يو خليه خومنيت النيامني شيك أبو تاسيتو أفان عربا بيخا خوتو مي عربا دفي أفان نويخي فيه جيجان دبري عربا بريدان كلها ما شاء الله كنا كت إيسا عفو نما أفان عربا بيخو دفي جاني كرسي رانا دروا والكاني وكيو غرنت مالي في نعم تنبهنا بركنا كنا أفان جرخنا كي تور أشي غروباتو كو جرسايو خيا سيامي تو يابو مالي فول قران جيزي يلي أنا فان ربا اللي نسرب ملي لفتين بيخا يسد جيس مي سجران دكا سجران أكا تيجيتما إيجان التشيفيج كا يسوزي لفدر باتت سيجله خافور تيجي تخنا من الجليج ها سيجله أهان ربا دبودي التني تكنا نقولو ترتني أيه أما جرس أجنتا خياتين سينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أكم جرتن كبجمتوتا في جالتنتوتا فيسبوك شيك أبوتا بغا نجاتا تاني بغا غرتي
ولين أسجينين سنينجا مي invite في share قدادا دوغو مخيجا دوغا جايبا نقفتي invite في share قدادا أما قرتي وان ترتيبها سوينا وان ترتيبها أمتا خيجنا برسيفنا والبرسيفنا جيشو تاب قدا تاب share invite قوتانيتي سن ولينجا جيساني جيشو أركما بيكمو قيان نبيرا قيا أيانا جرا خينيا خريستانا خنا كريسماس جانين دلقا اللي نجرتو أكنما تتاو جرا مي أولبانيتي خا أرومو أجندا ندوتي أركادي بيتنا لبوتي أسدي بفنا جنيتي رفني أجندا مهودر خرا لبو متا دي بسابلي ينكش أمني خينيا بيا خيسا ركتشا جرا بيا عرباتي ركتشا جرا مي نمني لمين إسا كبوچو نمني هرمين إسا بوچو نمني أبوليسي سابو نمني أبوليتين إسا أسو خرار ديمتو قديدمتو أسو بحر قبتي غرتي رمتو أكمت أجندا فودي هدو خيسا غلچا أجندا لبرا فودي أكمت هدو خيسا غلچا أما جولي منا عربا منا هدا عربا خيسا چيفتو سن هريوتا خيسان كدينغدو جقبساوتر ميقاتو من عربا هدا عربا سن كيسان نافتي جرا ميقان فيانيچ سيني ريفيچي باجر خنافاف سغلين تاتني مي خنافاف سغلين تاتني ربي سوداد سنيفو وانا كنا نور ادابا وانا كنا خيسا بهاني سنينجا اكما بيكمو موتمان اما فيديو تكو فجرني جيچو شاني غرتي هاريوم سفدتي نانو غلتي جنفا عجائبنتي شاني ناررگين جرتو قبا قبنا نوتي وخوغنتوني هاررگي خليسا وغي دابتني شاني هاريوم سفدتي هاررگي خيسا دايته تهاريوم سفدتي جاني وغي وغنتوني هاررگي سيمتن اركيتي هاي يا أبليس أما شاني قودو إيغلني جيچو شاني قودو إيغلني جيچو بقى أتي شاني أنغانا قودنا خيتي فردو أتي شاني أنغانا قودنا خيتي فردو أتي إيرو خجبني خموتو ما تنمال فيدا مي أولني غافي نته يا أورموتي خجبني خمال فيدا موتو ما أما شاني قودنو تر قودو إيغلني جيچو شاني قودنا كنا شاني أما نمني هندي شاني سمچو جرا جيچو إدوثن سر راكا قبنين بين شاني انتون سكا لولو ترتن بين او شاني شمال لسيوتا تقلچون سرين شاني وابو مقا جارتني غرتي امتان قدرسا ترتن امتان هرارسا ترتن أماني غاخوتا جتني يو قلچتن سرين ورخوني سنهت آواجرا لكي سنقود أجرا والصوبون انبرباچسو خنابودا بري صوبان امتا خينيا قيوم سنو دبري جرا ساري درانو نوتو بر اولولان پروپاگاندان اسر رئيسن ترسيسي مالي واتاكا هدون تيسن جلقا وابر خنابودا بلزكنا وهم الرابو عمالي ونت سين انجرتو نعمني تن أبلو خيسا بقت أبلو خيسا خط أبلو خيسا خط مالي غنالال أبلو بلزكنتي دامي أبلو كنتين هنجرتو خنابوت بارتين تاكو جي ديغا موديم تكسي جيجو هوغي ديغا موديم تكسي جيجو بارتين تاكوا سدير دابت سدين political power economical power sigale economical power military power دابت جيجو ورما بيجبولشو خان الله مجالا چابتين جرتي جيجو خنابو ده إني military power ملي واتك يو military مان أمتا فيته أمتا غرتي ونقوده هنگر ربي جراچ سجراتي ملي سياسة إسا زيرو هنگا هفته مدمر إسا نمني إثيوبيا في الدنيا را الرابع جالتاي دنداتي جيجو خبجما في جالتمان وني أمتا تهما باني وني أمتا للبا باني مدمر نتجنا باني دبي مقنا سمالي مدمري متجئتي نمني غرتي وانسا زيرو ديبسي
abbaa qabsoo abbaa dhugaa abbaa haqaa jaaltaayyee dandayaati jechuudha. Game is over. Taayyee caalaa namni sirna kana sarvi godhen jiru. Taayyee caalaa namni gartee madammar nama barsiisan jiru kijibaa jechuudha. Amma qotee bulaan as tattaa'ee warri faayidaa yooniin faayidaa harkan dhimbee hojii uummata kijibu jiru sayyoo uummanni dhageeffatee mirga isaatii jechuudha. Warri gartee sirna kana fuuldura sossoosuu ture warra sirna kanaan dhaabbachuu ture madammar kijibaa. Jawaar Mohaammed madammar fideet shakkii nama keessa buusee jechuudha. Shakkii nama keessa buuse. Taayyeen garuu shakkii san dhugoomsee jechuudha. Kijibaa wanni. Game is over jenna. Namoonni gariin gaafa Jawaar hidhamu namni hiriira bahee maarree tahee garte gaafa Jawaar girrigirri uumame amma garuu capha siyaasaa dhufee jechuudha. Mootummaa hidhaa kutame. Capha siyaasaa jechuun girrigirri mootummaan waraana isaatiin tasgabbeessuu danda'a, waraana isaatiin callisiisuu danda'a jechuudha. Amma capha siyaasaa dhufee jechuudha. Capha siyaasaa waa takka wanni furuu danda'u hin jirtu jechuudha. Capha siyaasaa wanni furuu danda'u hin jirtu jechuudha. Saniifuu uummanni keenya keessattuu hayyoonni Oromoo ammaaf qopheessuu qaban. Uummata isaanii qopheessuu qaban. Hayyoonni Oromoo hulaa cufatanii tattaa'uun qaban. Yoo hayyoonni Oromoo waa lama qaban. Mootummaan kun ka Oromootii miti isaanii jee uummata Oromoo burjaajeessee jechuudha. Takka uummata keenya isiniki jibnaa mootummaa tana jala dhaabbadhaati mootummaa tana deeggaraa mootummaa tana wajji dhaabbadhaa wa alaykum salaam taladeer mootummaa tana wajji dhaabbadhaa jedhanii dubbachuu qabanii jechuudha. Takka mootummaan kun ka Oromootii miti akkuma gaafa duraa jansan ka Oromootii miti itti bala'u jechuudha. Waalameen kana murteessu malee akkanuma hulaa cufatanii jireenya fi tolfatanii jireenya nama biroo balleessanii jiraachuun hin danda'amtu jechuu kana booda. Hin danda'amtu jechuu. Amma Oromoon wanni inni rakkate Oromoon humna ni qabama. Amma humniti tiyyatun waa ol kaasuudhaaf na gargaarti jechuu. Waan inni ol kaasu tana eessaan kaayaa sammuunii yaadaa jechuu. Yaada santu hin jirre. Waboon amma yoo humnate yaadni sun biran jiru jechuudha. Mataan siyaasaan yaadee gartee humnatana bakka isii waa keeysu, bakka isii waa raafuutu, bakka isiin waa kaa'u qabdu mataan yaadee jiru sun hin jiru jechuudha. Dur qabsoon Oromoo wanni itti milkaa'u turte, wanni itti injifachuu turte maali? Mataatu sigale mataatu mataa yaadu santu fayyaa qabaa jechuudha. Amma mataan fayyaan qabu qabsoo Oromoo. Mataan fayyaan qabu jechuudha. Jala humna kana qofa. Humniti yoo mataan wajjin sossoo'uu baate bu'aa maal qabdi? Natin bu'aan isiin qabdu hin jirtu jechuudha. Saniifuu keessaa fi alaa wal mari'atanii yeroo diinni keenya gartee Tigree fi Amaarrillee wal ta'uudha akkana wal janaachaa jiran kana mooraan Oromoo diigamaa jirti jechuudha. Even paartiin takkittiin jirtu paartii badhaadhinaa ta bilziqinnaa tunuu diigamaa jirti jechuudha. Wal diigaa jirti jechuudha. Tunuu wal diigaa jirti jechuudha. Wanni Oromoon qabdu hundi wanni adda addaa diigamaa jirti jechuudha. Oromoon paarkii ijaaruu dura biyya ijaaruu wayya. Biyya ijaaramte keessa paarkii ijaarta. Mee malaala hooggantoota bilziqinnaa kana guutuu isaanii akka isaan itti wal gahii godhatan huccuu tana tolfatanii daasa jaarratanii akka isaan itti dhiichisa biyya tana keessa lolaa miti. Guyya tokko gartee beelaa miti dhukkubaa miti wanni takka dhufte itti yaaddu jechuudha. Gisifa isaanii sochii isaanii waan isaan godhan hunda uggii teessee laaltu ummanni kun biyya tan bulchu jira. Ummanni kun ummata akkam hoogganu jira. Ummata kam hoogganu jira jetteeti ajaa'ibaan si jeesaa jechuudha. Yaa obboleeyyan maaluma keessa rabbiin galchee qiyaamaa rabbi keessa jira jechuudha. Dhiichisa isaan dhiichisan. Ollaa isaaniitii bar namaa duu jira beelaani. Ollaa kaabineen ammatti dhiichisu jirtu kana namaa duu jira bar dhukkubaan beelaan sigale shiftaan ukkaamamee namaa asii maallaqa gaafatamu jira bar dachii gurguru jira bar shiftaa sanii kafaluudha. Isaan asii gartee milishaa fi humna addaa kanaaniif marsanii dhiichisa malee quban qabanii jechuudha.
waanuma ajaa'ibaa uummata Oromoo mudate soo kana keessaa bahuudhaaf kana hunda maaltu fide mataa fayyaa hin qabne jechuudha mataatu fayyaa hin qabne dur mataan kun fayyaa qaba humnaa bira hin jirre gaafa hanga qeeroon asin bahin wanni qabsoon Oromootti milkaa'uu dadhabde mataan fayyaa qaba mataa yaadu kun fayyaa qaba sigalee humna brenjire jechuudha mataa fayyaa qabu san biratti humniti dhufnaan hangam takka qeeroon kuchiifte dubbiin badduu yoo mataan fayyaa dhabee beeka yoo yaanni brenjiraanne beeka waboon irra giirnoo bidhatee maal ta'ee miitirkishoo ta'ee deemu kun wanni itti dadhabee qiyaamaan itti ba'u jirtu maali mataa santu brenjiree jechuudha saniifuu ummanni keenya mataa kana fayyifachuuf hayyoonni Oromoo marii jalqabu qaba jechuudha sigale marii jalqabu qaba jechuudha mootummaan amma aangorra jirtu mootummaa Itoophiyaati yoo jabaattes akka Itoophiyaa jabaatti malee wanni saba Oromooti gootu wanni saba Oromoo gootu jirtu yoo baddees akka Itoophiyaa baddi Oromoon garuu gartee akka sabab baduu deemti jechuudha Oromoo yoo if qopheessuu baatte waan keessa beenurraa dubbachuu jirra wanni keessaan hororoyte daaroyte sigale wanti osoo namni tokko katti cirkate hoggis qarshashaf taatee caccabti namatti hirkatu dhabamee jechuudha malee caccabtii jechuudha keessisi waa takka hin jiru jechuudha saniifuu Oromoon maaltu dhufu jiraa fi qopheessu Oromoon dirgin billicii fi wallee amma deemu jirtu tana sigale tanaan sobamuu biraa deemu qaba egaan hangana isin jeeboota itti aansuudhaan raayyaa hirrisa biyyaa ummata Oromoo lafaa kay sheer godhaa viidiyoo tan atiin obboleessi keeke raayyaa ittisa hirrisa biyyaati jedhamee guuramee obboleettiin ta'e guuramte sheer godhaa namni hundinuu waraana kaayyoon qabne waraana dhumasaan beeyne waraana gartee maaliif lolaniin beeyne kanatti ummanni Oromoo xaragamaa jira jechuudha duguugamaa jira jechuudha Oromootiyya dammaqi ola deemaan kee dhumaa jira booda dhiirti keessaa dhumtee dhalaan akka biyya Ameerikaa tanatti dhalaan dhalaa fuudhuu teessi anduraan sii lallaba dhiirti biyya keessaa dhumu jirti joolleen boru biyya bulchiti jaan joolleen biyya boru doktara taatee biyya haakimti jaan joolleen boru gartee hojjetaa misooma qonnaa taatee qonna ummata barsiifti jaanii ummanni amata meeqatti laffa'ee barsiifate joolleen waraana dhumaa jirti waraanni kun maaliif lolama eessan lolama biyyatamii wajji wal dha'u jiranii wanni ummanni keenya irraa beeku hin jiru ummanni keenya dammaqa joolleen waggaa 5 ol guuru jirru eessi jirti jaa ummanni magartee haadireen jarri gubbarraa gad ergatu tun ummata jiidha namaa qabu miti ummata mucaan ka'ee waraana kutee haadha gibiran kafalle jee haati mana hidhaa jirtu jechuudha ummata jaarsi ilmaan 4 fi 5 dhiisee ka'ee hara waraanaa kutee jaartiin ilmaan keessaa hidhaa jirtu jechuudha gibiran kafalle jeni raashina milishaan kafalle jeni ummanni keenya gidiraa kanan ja'amne keessa jira jechuudha daangaa fi qabachiisuun biyya fi sarvi godhuun addunyaarraas ni jirti tanarra waliif galla tana sinkaatu daangaa yoo atin kabachiifne eenyu kabachiisa dhugaadha tana waliif galla garuu eenyu wajji wal dha'u jirta eenyurraa eenyu kabachiifta sigale eenyurraa eenyu kabachiifta naayime ummanni gartee haadha waraanaa jechuun jaartii waraanaa jechuun faamilii maatii waraanaa jechuun maatii kabajaa qabdu maatii ulfina qabdu maatii gartee sodaatamtee mootummaan ministeerri biyyaa yoo gartee silaa heerri jiraate gaafa maatii waraanaa ol seente lafaa duraa ka'aa jechuudha sigale arra garuu maatiin faallaa sanii Itoophiyaa keessattuu Oromiyaa awwaanin beekurraan dubbachuu jira hijiban anjaa ummanni biyyi jirta haati waraa makalaakiyaa hidhaan jirtu gibiran kafalle jani dachii dur inni qotuuf dachii nu gaffaa taate gaffaa kanarraa gibira kafalle jani
mucaanichi daangaa isaan fannoo isaan uumantanaan lola haati mucaa asii gartee gibiran kafalle jedhanii milishaa fi liqoombaroota bulchoonni hidhaan ta'anii jechuudha. What kind of the politics? Kun politika akkamime? Siyaasa akkamime tun? Hay. Nuti dur gaafa dhageenyu namichi giddaaji kute jedhanii gartee ooyiruu ummata sanii kan dalagan fa dhageenyu. Abbaan bar biyyaaf giddaaji kute jedhanii kan faamilii sanfaa loon faamilii sanii faa fuudhanii bishaan illee obaasan dhageenyu. Kana kan ilmi giddaaji jiru haati gartee gibiran kafalle jedhanii hidhaa jirti. Kan jaarsi gartee giddaaji jiru jaartiin gartee dhihana milishaan finne buusii dhaabaan buufne ummata buusii dhaabaa buusuus takka rabbiin nu dhageessifne miseensa paartii qofaatu buusii dhaabaa buusuu qaba akka heera nuti beeynutti. Kun gartee tahee jedhamee humna Oromoo caccabsu ola deemaa Oromoo caccabsu warra boru biyya tana hoogganu Oromoo dhoorku sigale waan ta'ee jedhamee godhamu jiru ummanni Oromoo hayyoonni Oromoo calliftanii waan kana yoo laaltan boru seenaan isin gaafata. Boru seenaan isin gaafata. Warri caccabsee Oromoo fuudhee sirna kana harka kaa'e anarraa eegale ani iyyachuutti jira jechuudha. An keeysan jiru jeetiin iyyachuu jira. Akka jaaltaayyee danda'a an keeysan jiru jeeti dhugaa jirtu dubbatee mana hidhaa seenee ichi hafuura baafatee taa'u jiraame anilleen keeysan jiru jeetiin iyyaa jira. Rakkin akkanaa deemu jira. Waan kana nuu jaaree bar sirritti hundee isii beekna. Survive hin taatu hin dandamattuu isiniin jechaa jirra. Yoo if dandamachiisuu barbaadan maaliin nageenya buusuudhaan marii gartee hunda hirmaachise mari'achuudhaan marii kijibaa kan kaadireen hoggii gartee hacuucamte marii biyyoolessaa jettee horiite gaafa hacuucaan sun irraa laaffatte ganaa ajjechaa isit deebitu. Marii san osoon hin ta'in marii dhugaa hidhaa fi ajjechaan furmaatan fiddu jennee himu jirra. Keeysan jirru jechuu harkisiisu jirra. Keeysan jirru jechuu harkisiisu jira. Warri dheengadda taa'ee danda'a akkasitti arrabsu sun Oromoof jecha arrabsu sun yoo Oromoo jecha kan arrabsu jiraattan taate arra Oromoon bilisoomtee ustanii bara arratti taa'een isin caalaa qabsaawaa ta'uu arraas kaleessaas mirkaneessee jira bar hojiidhaan. Kaleessaas waan itti amane godhuu ture arrallee waan itti amane godhee hidhamu kijibduu hunda warra gartee chipsii namaatiin dalagu ta'uu isin asirratti beeka if qaanfadhaati qolle. Oromoof dubbanna maarreef dubbanna warri jettanii dheengadda taa'ee danda'a jettanii irricharra dhiichiftanii gartee taa'ee arrabsuu turtan sun. Mee harree isi jirtan hoggii haati Oromoo gudeedamtu. Hoggii ola deemaan Oromoo waraana guuramee dhumu. Eesi jirtan isin Finfinnee keessaa ifiifu dhiiroo fuula hooggantoota irraanii harkannaa jettanii biiroo hunda dhadha'uu jirtanii baga wal garree jechuudha. Baga qabsoo teessan garree jechuudha. Baga sabboonummaa teessan garree jechuudha. Kijibdu. Nuti bar paartii tana keessa bar osoo cal jennee waan paartiin gootu osoo waan hattoonni godhu wajji goone bar fiinxeerra nuu jiraata bar. Abadan ummata keenya irratti waa takka goonu jechuudhaatu sigale. Hayyoota keenya hunda hidhaan aysiise nutilleen asirraa nu iyyisiisaa jechuudha. Isi warri kaleessa garuu way Oromoon akkana taate way Oromoon maal taate way Oromoon miitirkishoo taate way Oromoon akkana taate jecha walleedhaan maaliin dachii sossoosaa turtan arra hoggii haati Oromoo buqqaatu bar fagoodhaa miti Finfinnee jalaa hoggii haati Oromoo butamtee qalamtu. Finfinnee jalaa hoggii haati Oromoo butamtee maallaqa gaafatamtu. Finfinnee jalaa hoggii intalti Oromoo gudeedamtu. Arra bilisummaa dhufee cal jettanii kijibdoota taa'een faan gayyaan ichirraa bakka tan akkamii qabannaa fi duraanuu maraachuu turtanii jechuudha. Baga dhugaan teenya baatee kijibni keessan saaxilamee jechuudha. Kijibni keessan saaxilame. Oromoof akkana ta'ee maarreef akkana ta'ee maatirkishoof akkana ta'ee jechuu turan sigale. Saniifuu Oromoof ka qabsaa'e gartee hujiinuu itti dhufti jechuudha. Hayyoonni Oromoo
تروندو نينا سيف هيوتو أورومو خافان قبتي تتاوجر أمة خلتي خنان جرتن أمة خلتي تركسيسان جرتن أمني قرتي يوني في نمني توكو خلتي تركسيسو باتي نم فديتو غرغلچي اوليدان دبي غدا جچو أمني خينيا قرتي يا رب مانا أمتي خيسي جراي قوتي بولا غويا ديرا halkani Malakan jala dhaabatan guyyaa ilmaan irraa guuran mana barnoota barataan barachuu dadhabe gaaraggalee jechuu namni waraana baqa beeraawii baqa sigal namni gaaraggalee jira jechuudha sun dhaabbachuu qaba jettanii gartee hayyoonni Oromoo ummata keessan baraaruudhaaf lafaa ka'uu qabdanii jechuudha marii dhugaasan araara dhugaasan buusuudhaaf mootummaa irratti illee dhiibbaa godhu paartii warra siyaasaa waboo irratti illee dhiibbaa godhu qabdanii jechuudha Oromoon nigaa wal ajjeesuun wal fixuun wal jibbuun wal kana godhuun nugaa jettanii gartee warra wal mormu kana hunda irratti hayyoonni dhiibbaa gootanii mootummaanis akka mariif gattaa'u warri wobotis akka marii gattaa'u ifi warri ollaa keenyaa fannolleen akka marii gattaa'u gochisuun dirqamaa jechuudha anamma duraan dubbadee dure fannoo moo hun dandeessu wobollee moo hun dandeessu riphelolaa kan mootuu yaadaani malee qawweenii miti jechuudha riphelolaa moo hun dandeessu irruma deebinee dubban yaadaan caaltee argamu qabda siyaasaa teeta bosobboste siyaasaa teeta namni funyaan qabatee bira kute tanaan sigalee Ripelola kami mau dan di semena, mereka mau ripelola ambar amai vivu wanne ati goda jirtu wanne ati ummata goda jirtu, dabinsi tajajil ligarte fayya kan ummanni daba jiru, gibirri ummata gidirsa jirtu, halkani guyya garte beerawi jette jolle ummata jala gura jirtu kun ubari vivu ripelola ijara jirta bar firratti. Ummanni bakka eega rakkanne eega rakko taate namicha kana firra kaasu jeeti deemee warra si mormu galaa jechuudha. Amma mee akkamitti gaafi biyya ififuu diinagdeedhaan caccabtee burkutooytee teessisona keessatti akkamiin nam shan irratti xiyyitii dirooyinii darbamee rabbi sodaadhu waraanni tokko waraanni biyyaa yaadu waraanni sirna sanii yaadu nam hangam takka qaaliidha xiyyitiin dirooyinii tun doolaara meeqaan dhufti si fakkaate sanuu bar fannoo irratti hin darbu bar ummata nagaa irratti darbakka ummanni deemee lafaa ka'ee fannoo irra jooyin ta'u akka ummanni khee fannotti hirmaate hay ummata idaa mana teenyuun numa dhumna jeekka ummanni lafaa ka'uufi ummata nagaa irratti darbaa jechuudha ummata buna dhugu ummata mana barnootaa keessa tattaa'u ummata hospitaala keessa tattaa'u irratti darbaa jechuudha nama shanfaa irratti fayyadamaa xiyyitii dirooyinii Ameerikaan guddoon tumbar jara alqaayidaa kan barbaaddu kana nam shanii miti nam kudhanuu yoo bakka takka garte xiyyitii san itti bilaashin gootu bar yoo hoogganaan guddaan keessa jiraachuu baate sigale yoo hoogganaan guddaan keessa jiraachuu baate so akkanaa kana fa'aatu garte amma garte joollee teenya tan nuti asii olfeenu tana fa'aa fannoo lolan jennee olfeenu tana fa'aa irratti darbanii jechuudha biiroo isa bira tattaanii ummata gabbaanii gidirsanii jechuudha so saniifu ani wanni mootummaa tananju wanni si baasu marii qofa siyaasa kana tortortuu tana qabatte riphelola nati moohuu dandeessu jirtu riphelola yoo kan moohuu barbaaddu taate ummata jalaa qabachuu qabda ummanni si jaalachuu qaba ummanni yaa ilma keenya siin jechuu qaba akka gaafa duraasan abbichuu namni siin juusan gartee ummanni kasitti yaa ilma keenya si yoo siin jee akka gaafa harargeen faan nuti garte adurree miti yookaan bashoo miti kan ilma keenya nyaannu abadan ilma keenya nyaannu jettee hiriira si baatu san gartee yoo akkasitti ummanni si wajji jiraate riphelolaan sossoo'uu hin danda'u jechuudha waraana feete ol guuri waan feete turkii galchi amma kaleessa isin fannoo daasa jaartaniiti fannoo waamicha godhuu turtanii fannoon bahardaar seenee maal godhuu ture fannoon bahardaar seenee maal godhuu ture kaambii makalaakiyaa cabsee meeshaa turkirraa inni fe'ee fide kana liqii kadhatee fide kana guuruun turre sigale okay mee humniti haa waraanaa isa jira uggis mee gartee warri khoofiyaa diima Republican Guardian isa jira uggis raayyaan ittisa humni dameenti kharaayyaa ittisa isa jirte uggis
دمي راي تخاتا غرتي أمتا إيسي جرتي دلفنو مقالا باديات إيرتو تنخيس ديمي رفي باردار سيني چابسي سيقل خام بي مكلاكيا دكي مكلاكيا خام بربادي فيته خام بوجيه نما بربادي هيد آبافتي سيقل ميشا اكا بربادي فئتو ايسا جرا همي وري دروينين امتا دوسون وري دروينين هسبتالا دوسون وري دروينين فنو كيسا جرا جي امبولانسي خرا ديمتو دوسون ايسا جرا دلا خنقورة دبين فيلمتو اسرتي سنينغلتو يا بليينك خمفنو باردار كيسا يا واركن هندون وقي فنو وان فدتي خيه خطبودا أمتنا غير الدربو يقول نيجو سيقول أمتنا مالي فنو تجر مالي برفنو ريفو أسيب أوكي غوندر كيسا مال غودن تربانو مخانا كيسا بكمي كدوان سيقول أسيداسا جارتني تتام فنو قلو دي مجد برفيلمو ما أداتي أوروميا كيساو أبو انج بريدا أبو أنتن وركا خود تيتي غرتي وابو فيتي أرارسا نيغا والمرمون نيغا أكوما خوبان كبساين خوبانيا چوندن ديسن جي اوغي نمني سني دبتو آي أبداً كنو وابو لنجيسو جرا جاني أسبازن أي أما وابو غودينا وندا وانتا غودانيتي وابو سيماتشو جراني جيچو هايه نغينيا أبو ريغا وابو نغلتيمي خرانا جياتي وابون غرتي غلتيمي ها هيه نغينيا ابوري ها ارسي خيستي خلي مالتو دلغماتره سنغانا ما قلتني وسري غند سبسبا يامني وسري امته غوتو نياچسان تره قران بلسما ورو ها موني سراقبه زواين هنغبالم باتوتي مخينا نغرتين ديمو انديسني أن هوجي أبي فان باركي خيسا ورانا نبرسي ديمه خود تاسي تنادا ودا هاي إنيو ترى خود تاسي دو أجي تشوبر ترستي خم تسيروفا بكنا جينجر أتيتي ورانا نمرسيتي كاميرا غرتي سامي في خنوندا ورانا خيف جوبا أو فا خاتي خيسا باتي خطة ترستي كون كوبا ديمه قادي ما سهرك كبتي ديمه إنجوي كرو فدا هاي مي أكمل نمني بيكسي سيروفا أوكي نما هركا قبتي دي مخانا ولا قادي ماساتي إسا ولي نقام سني خطني ملينا انغنا غافتني نمني بيا نغين جر إيسا سيروفا باركي نغيني خيسين جر خيسي نيو سيبا جنة سيقل يا بريمستير خينيا مي باركي باركي وني خيسين جر يا أديرو سياسة يرون اتخذت خنا ديسي خاني تسيخ واتك عبدي رقاسا فاهيته ميكائيل بورم فاهيته كنسا ايانا فاهيته لولي آباو سر دابته والله هنگ علمي أورمو تكو جرو سر دابته دوغان سيب هيا تايي دندايته هيا ايوه غرتي وانتي هاي نرايمي وبو توارك خنتي جتة ورا خرانا قاتين قلبي أمت الديوي جتة دراما دليدي أو بينين قديف تخونو قودنا هيرو جرت هيا لولي قجتو كوف سرا بقون نافدتي بيغا أمنينا قياد أبير ركتشاجر أوي جتشاجر هيا غنا غيني بواجرات جولي غورو مالي برباجس رايا هرسا بيا غني ننجون كان غورو مالي برباجس هرارجن تيجا وان غاري دليدن اتفوفا ملي وصوني سنغلتهم فني أبدا نسر رامبو مالكابلو خيسا كليسا باتني ومن سنو ملي هيدا جرا سغليتها في هنغتوكو إيغان نوتي بوستيغ أنغو دي بودا غديساني جنسيغل eenyu tu garte telefona kana hundar raaguraniiti mana guutani telefonni kun hida jira jan telefona isin raagurre akami dubbin teenya facebook irra baati yani ummata kacafa ku jiran sinja sigale
تلفون ما نقوتني تلفون نكون وجيتي إيه راجعارو خيسا إيو ملي بكتكا وجينا منخا ولد دولان ومن نخو بيجبر وجر ويبيخا تسوى شر جاجا تلفون ما نقوتني تقول تلفون الراغورتني موان فيتيو رافوتن إتشو ما خيس جرانو تخنوغا باسو والرمى يسنيو جغورو خنا خيس جرانو تخنوغا باسو أبلو فودن جي خانو ما خيس جرا أمتا ركسنا شيكا بوتا إيسا انفورميشين أركتي جتني أمتا مسكين ركسنا أمني انفورميشين نينا آخر نواتا كنجروي إسنو ما خيس خانو ما سيو جغورو ناخر نجرا خنو أمني خينيا كان خيس جرا خنو أمني خينيا رخنا خيس جرا خنو أمني خينيا جبرانا كانو قدو جرا خنو أمتا خينيا كانو قدو جرا سوما بيرا تاين ناخر نجرا يقول واتك أمني فيفو مسكينة أمني نياتيتون بولي إنترنتي مالي بتاتيتي اتشرع أمريكا انفورميشن ناخن قد أمتا ركبتني وري ملقا بلو بالجتن ها نمتيجي دمينة يفنجت خهروا جرا بوليسي أدى مسكينة تقبافتي أفايسيسو جرتسون قجاتو كسينان سوما قافت مقاخيتي تلفون خيتي واني اندينا بيرا دفتي جرتي اماتيك اكاتي ماتي نماتي يانتي ماتي تيتي في ياد تلفون خيبا اسر بوستين قدو جيتين ديسي اكاتي ماتي نما غرتي اولا ديما قچالي مرو جرت امني سنك امه اتك امه ياررغيتي جمل ابو يكون مخينو مجولة تينيا تنا فوتي ديمت يا رب خراموري نجاني هقسو مخينا قوما بم هاي ربي إسنك كرتني ربي دنديتي ساتين قوم ما دوسه جولن وريتي إسنار كاخوته إسنيس ربي كرتني يا ربي قوم ما خنا نوخاسي يجور ماله أمتنا كم ربي نكرتني جتني كم أمتا تمت أما هررجنا كسيتي ربي تكرتني قوم ما ساني دم مخينا لما قوتو وريتي جولن الحمد لله يا ركاباتي يجو خرايا هريس بيجا خنا الدبلو ديما أمني نانو بيروتي سلافاها أكا هررجي خنا مرمدا سيقال مرمدا جولين تيني توقع شندرو أوليرجين إيسا خطة سيقال جولين تيني توقع شندرو أوليرجين إيسا خطة غافدا خرا جولين تيسن خطة غافدا namni jilmaadhaan xaragamaa jira waboon kophaadha gartee wanna qabattee xaragaa jirti fannoon akkasitti xaragaa jirti warshaa duraan Tigraayitti dhaabbate kan namni itti dhumu san amma naannoo Amaaraatiif naannoo Oromiyaa gatiisee nama xaragu jira jechuudha an hanga dhumatti hanga lubbuun tiyyana keessa jirtutti ummata kiyya sagaleen siita ولا جخيسة نجلا جسين لالي بوستي قولي أكتي نمني بوسيدان أمجرو لفرة يا خاب كين ربي صداد سمك وفافي نانجت بالذكر نمخي أصوم دين جنة إسلالو إسنما وربي أسنوباس إذن ديتي ساتين يا بوستي نقولي ربي الرار كتا جرينة ترغنية لقاد ربي إرقد واهندا فيسبوك نخي فيسبوك خيسن hangan dandeetti isiniifin ergadha postiin isinii godhan angurra namarran barbaadu dachii mootummarran barbaadu kondominiyeemin barbaadu rabbii kiyyarraan jazaa barbaada miskiinaaf sagalee ta'e nuti durattis wanni paartii tanatti jooyin taaneef akkuma obbo Taayyeen ibsan sanii jechuu gabaabdutti irra deebuun hin barbaachisu madammar kun dhugaanuuf fakkaate وان أجائب ربي أرومو أسباس جنة قرتي جمنة غافين أرومو خراقنا ديبتي جنة تجلو جنة واني مدمرت ودي سيتي مكانس تاتي خانا خاقودي ديغموك أبسو موراك أبسو بلسوما أرومو تيجو أرومون إفي ديبي إفلالو قبايجو حيونني سكنمت أريتني تم أزو والك إمستني سيناني سنبدي دوتي مالي والله واتك يو أمتا خيساني تأسديبتني أمتا خيسان إجارتني أمتا خيساني انقرتي وجين سوسو باتا سيقالي واتك واني إسن أركتن توكو إسنين سفاو جيجو توكو إسنين سفاو
بارتين كافاو بارتين آباو بارتين بداديناتيس سيجلي مرتي خيسة يو أمتا خيسة نديبو بادا والله إسنين كاچيل تتوكالي واني سنگرا غوتن نجتن تون حرام ربي سنقول واتك وان اتين اكوبتاتني اتين غلطني ملي وان اتين ملكويتني متي arragartee osoon haati oromoo lafarra gangalattuuti isin gartee asii wiskii cirgootanii jechuudha. Aboo leenca laalame taayyee faa laalame. Gaafa dheengadda namni kun hidhamu gandi isaanii bahee huuje taayyeen oromoo malee gandan qabu asirra sii galta. Mee ganda taayyeeti jaamee namni tokko hagabbee jira. Nujoollee biyya birootu irra qabsaa'u jiraami taayyeedhaaf jecha ilma sabaa jechuun kana laa ilma oromtichaa jechuun kana laa kan gartee haabaa kibbaa namni hundi isaa iyyu sigale abadan osoon taayyee caalaa bar sirna abiyyi wajji waliin jaalattu bar haga guyyaa irratti namni badhaadhina keessa abiyyi amanu taayyee dandaati. Namni shiratti yaan namni halkanis badhaadhina guyyaas badhaadhina waan itti amani dhiira gartee fuula dura fullaaftu jee kan namni hundi itti amanu taayyee danda'a qofa bar beeyta sigale santubar ajaa'ib abadan jee ummata kiyya sigale kan sirni ati sirni si'uun amanu bar atiin sirni kun na amanaa jettee akka jala facaafattu qabsoo oromoo facaafte ummata oromoo kasi jaalatu facaafte sigale ummata oromoo kasi dhagoo facaafte ummata oromoo makiinaan taane rabbaaftanii khallattiin taane qabsiiftanii teessanii keessaa baatanii quttan baaburri numa deemaa jechuudha. Namni abalu as keessa jira jeeti gartee abaluchi keessatti abdata inni garuuchi keessa hin jiru sigale taayyee isin sirna isin amanne sanii jecha waan akkasii ummata irra dalee taayyeen sirna isa amanu kana abadan anna amanuun bichaan bu'aanaa qabun jiru jee bar ummata kiyyaafin qabsaawa jee itti cabsee seene bar haga guyyaa khaleeysa aduu khaleeysa itti dhaqanii dhiifama gaafadhu hujii teetirratti illee ni deebita dalagaa teetirratti illee ni deebita jenne taayyeen itti qoflee guuysee bar kadhachuu jiranii bar haga ammatti gassi dhiifnaa dhiifama gaafadhu gassi dhiifnaa gartee paartii tiyyanniin balleeyse jii dhiifama gaafadhu janii haga ammatti taayyee kadhachaa jiranii wanniin itti balleeyse hin jirtu ittiin xiqqeeyse malee wanniin itti balleeyse hin jirtu jeen osoon anin fixatiin afaan na qabdan maleesse meega duma na baasaaniin fixadhaa jeen dhiira jechuun sanidha goota jechuun kan leencii ija barbadaa warri dheengadda taayyee arrabsuu turte arrakamitti bakka taayyeen dheengadda taa'ee hoota asuma waliin taaneeti gartee kana sirreeffannaa isiniin jechuu ture irraa ori'uu turtan san arrakamitti cimmalla jettanii mootummaan kunilleen isinin amanu waan isin taatan isin beeku dhugaan isin himan waan qabatan ummata keessanitti addeebitanii an paartii oromoo guutuu fi naasa'u jira jechuudha walaa badhaadhina ta'e walaa kaafaa'oo ta'e walaa gartee adda bilisummaa oromoo ta'e walaa waboo ta'e hunda keessanii fi naasa'u jira jechuudha an kaniin tokko qaqqabee tokko ol qabuun jiru na bira isin hundi badii keessa jirtan isin hundi garaa keessan guuttachuuf malee namni ummata yaaduu hin jiru dhugaan isin himan hin jiru cuftee gartee kursuma tanaafichi ija baasu jirtan malee namichi ni kursuma sarraa isin ittifachuu jira malee namni ummata yaadu ummataaf jecha waamee qadhabee taa'a bar ummataaf jecha waamee qadhabee nagaa buusaa bar ummanni oromoo nagaa barbaannaa isin jechaa jira nu gahaa walloluun keessa wal fixuun keessa nu gahaa inafis isin jechaa jira eega ummanni loltaniif ni gahaa isin je hayyee sigale ni gahaa je'eeti mootummaan silaa ummataaniin filatame jee yaadu waboon silaa ummataafin qabsaawa jee yaadu kaafaa'uun silaa ummataaniin durgumee aangoo qabadda jee yaadu aabaa'uun silaa ummata kanaan barsiise jee yaadu ni ummata keenya jettani hayyee ni araaramnaa jedhanii walitti dhufu qabanii jechuudha ni gahaa sigale
ummanni Oromoo dadhabate dhume dadhabate adeero waanjoo gartee ittiin gartee gateetii ittiin lola baadhatu hin qabdu Oromoo dhugaan siiman nigaha araarami ni araaramtaami araarami yoohan saba kanaa qabsooyte taate yoohan saba kanaan bulcha jettu taate mootummaanis garaa kee bal'isi araaraaf kharaabanii jechu hayyoonni keenya taayyeen hangafee wannitti hidhaman sigale taayyeen hangafee wannitti hidhaman araarri buu qabaan takkaan dhageenye biyya Noobelii nageenyaa ministeera nageenyaatiin bultu Noobelii nageenyaa qabuun bultu nama nageenya lallabu tahiitu takkaan dhageenye Itoophiyaan asitti sigale Itoophiyaa malee takkaan dhageenye jechuudha nagaya nu barbaachisaa misoomni nagaya booda paarkiin nagaya booda bashannanni nagaya booda wanni hundi nagaya booda nagaya dursaa sigale kan hiihi amma duraasi dhuma jirta qeeroo dheengadda 150 isin baafna jettanii waada galtaniif baaftanii jirtanii takka takka tan warra shaneeti jettanii waan eebifamtana keessa gadhiiftaa jirtan malee meeq bakka takkatti ulaa isin duraa banna jettanii kan mari'attan san gadhiiftanii jirtanii hin jiru jechuudha namni sabaaf yaadu tokko mootummaan sabaaf yaadu tokko ilmi sabaaf yaadu tokko mooraa sabaan diigu mooraa sabaanii ijaara malee arra mooraan Oromoo diigamaa jirti sigale mooraan Oromoo diigamaa jirti jechuudha bar Tigreen takkaa mooraa Tigraay hin diine bar gaafa baqattu bar Tigraay baqattee bar mooraan isaanii waan fayyaa qabdu ummanni isaanii diinagdee waan if dandeessisiifte ichi baqattee bar arra yoo waa ta'an Oromoo hoggantoonni Oromoo kun eessa baqatan ummata Oromoo dhukkubaan fixanii dhabaminsa nageenyaatiin fixanii moo paarkii ijaaruu jirtan tana keessa baqattanii paarkii ijaaruu jirtan tana keessa baqattanii saniifuu hoggantoonni hawaasa abbootiin gadaa damiinnan namni hundinuu xiqqaa guddaan even qaadimaan jeneraalota qaadimaan kaabinelleen piliis araaramaa jaa araara kana dhiibbaa godhaa jechuudha ammani gaa namni keenya lafarraa xaragamee jira namni biyyaa nama qabdaniin jirtaniis biyya dawwaltaniin gaafattanii gidiraa ummanni keessiiru yaa rabbi yoomuma nagaya jecha jaamu san ijaan arkuu dhiisi gurrumaan dhageenye jee namni nagayaaf dheebotee rakkachaan jiru ummanni hijaa maal isin godhe nu hooggana isin injee aangoo isin eeganne malee ummata irraa akkamitti hijaa kafalata mootummaan tokko kamii wallaansoo ummata wajji wal qaba eega ummanni araara feena jee parsantii araara feena jee tusan taa'ee laalee xiinxalee araara hayyee jee araara ittiin seenu waan fedhete ittiin seenu sila saniifuu mootummaan garaa bal'atee warra gartee diraamaa akkanaa kana dalaguu dhiise diraamaa nama lolloochisu kan maarree shanee akkana goone hunoo shaneen harka kennatti warra shanee leenjii fudhatima waa diraamaa akkanaa ummanni bira kutee jira sigale shaneen deengadda gidaamii keessa dhukkee makalaakaa keetirraa kaabte hurruu guduruu keessatti sigale shawaa ganda bara himoo maali gaanarraa himi shawaa keessatti deengadda maaltu isinibbe khaleessa maaltu isinibbe fannoon harka kennachuu jiraas hin jataa'e nam barbarana shayxaanni baanan bar suufoo uffatee kursirra taa'u jira dur shayxaana namni a'uuzu billahi minash shaytaanir rajiim jee firraa ari'a sigale shayxaanni amma ijaanuu garta a'uuzu billahi hin barbaadu qabalumatti gallakkisuu malee khasuufoo uffatee taa'u kan nama waan ati ilaaltee gartu sikki jibumo shayxaana kana caalee jira rabbi sodaadhu
Shayxaana kana caalee jira rabbi sodaadhume nama waan ati laaltee gartu taa'ee sikkiju. Nama nagaa injiru oggee ati jetteen jira siinju. Nama biite ekonomiin kuftee biyyattiin dheengadda siisii irra turte arra gartee maalirra jiru. Arri diirra gadi hin buune ganaa biyya gartee liqeeffachuu hin dandeenye biyya kireedinni sii bade biyya addunyaarra tortorte ta'uu hin deemtu. Sigale. Soomaaliyaan dheengadda biliyeena meeqa Soomaaliyaan ama soddom mootummaa ol bulte mootummaan ala bulte sigale Soomaaliyaan amata soddomii ol mootummaan ala bulte addunyaan biliyeena meeqa liqii irraa hayxee fi dhiichisaan jirtu. Keeniyaa liqii gartee suuta kafaltan jedhaniif kennanii fi dhiichisaan jirtu. Biyya dheengadda gartee fakkeenya Afrikaa turte. Sigale biyya dheengadda fakkeenya Afrikaa turte Itoophiyaa Afrikaa jijjiirti. Isinuu dhaadannoon teessan amma dhiiftan malee haa Itoophiyaan ni tasgabbeessina Itoophiyaa ni tasgabbeessina Afrikaa ni ijaarra maal addunyaa maal goona jansa mee dhaadannoo teenya takka na barreessa yaa boobar wayinuu dhaadannee bar isinuu dhaadannoon teessan akkas turtee mee amma dhiiftan malee Itoophiyaa akkasitti garaa qoma dhawattee if dhaaduu turte san arree isarra jirti sigale. Yamanii fi isii walqixa ta'utti hin jirtu sigale. Yaman biyya mootummaan qabnee fi isii walqixa ta'utti hin jirtu. Bar riphee lolaan uummata biyya sanirra heddummaatee jira namni qawwee harkaa qabu uummata biyya sanirra heddummaatee jira bar sigale. So saniifu mariidha kana hunda khafide maali lola waloo kan wal keessa kaafne kana nama laal manni isaa nagaya qabu nama keessoon isaa nagaya qabdu qaama kee kana keessa bakki takka yoo si dhukkubde haatee deemuu hin dandeessu Oromiyaa keessa lolli sikka jechuun qaama kee keessa lolli sikka sigale waa takka shaneen ammaas dhabamsiisuu hin dandeessu anniin beeka shanee biiroo jirti malee shaneen wanta jirtu fannoo dhabamsiisuu hin dandeessu fannoon biiroo jirti malee hurruma keessa jirtu warri hurruma keessa jiru warra biiroo jiru kana ergata miskiina gartee fi maallaqni kafalamee fi lolu jiru ati jala deemtee barbaadu jirta jechuudha yaa goota fi shanee suma bira taa'ee si wajji farramaa bula waraqaa fannoonis suma bira taa'ee si wajji farramaa bula jechuudha. Memma bakkuma duroo inni dhayejan niwusuma dhageeffadhaa calcaa reediyuma biyya hundarra deemu dhageeffadha duroo inni naarra hospitaala wanti dhaye duroo inni ummata nagaa irra darbame duroo inni gartee ambulaansii kararra deemtu duroo inni kana kadarbu eenyu xiyyitiin duroo inni takka birrii meeqa bitamti doolaara meeqa bitamti hangam takka qaali nama meeqa darbu qabda sila kana hunda gartee ilaalcha keessa warran galchineetu ichi tattaa'ee si wajji hogganu jira fannoon kanuma kabirootii miti sigale kanuma ichi taa'ee si fannisu jiru kana jechuudha sigale saniifu mootummaan gartee ummata keetti deebi waa takka quufni ka quufte kun gartee amma bakka namni nammaa dhageeffachuu diddanii jirtan quuftanii bakka isinuma malee namni jabaanis hin jiru beekaanis hin jiru bakka namni ogii aboo kana taane zimbiloono jettanii bira kuttan gartee wanni kana gatii hin taane isin kafalchiifti gatii gartee hooggantoonni Afrikaa ka isin dura kafaluuf ammalchiisaa jechuudha hidhaatti jirtan tanaas dhiisaaf irraa yoo amma namni tokko gaafii gaafate aboo ganda keenya bishaan hin jiran maarree waan ergamtuu taayee janiituma fuudhanii kutanii hin nama gartee servisa ummataaf kennuuf tajaajila ummataa akkana gartee baay'inni ganda keenyaan hungeenye ummanni dhugaatii bishaan qulqulluutiin rakkachaa jire ergamtuu taayee janiituma siin kutan namni lubbuun dubbatu siin janam afaan qabatee taa'u jire yoo ati gaafuma takka gaafatte ergama taayee yoo ati gaafuma takka gaafatte taayee si ergatee siin janjan
سنيفو أبوليان كي يوانا كنا ديسا الدنيا وقاد برنجرا نتنا جيتشا أمة خيسن ميدنا إفلي ميدنا أمة خيسن كان جراي في بليس تن كان اللي خن ركوبان في تجرتن كان اللي خن دب مسنجين في تجرتن كان اللي أمة خيسن كنا أمة خريسة gaafa gabrummaa wayyaani jala isin baasee arra dhiire isin godhee nama isin godhee sigale namatti isin edee isinuu nama taatanii noobelii hunda addunyaarra fudhattan kana qabsoo ummata kanaati bee qabsoo ummata kanaati qabsoo ummata kanaati ni kara fudhattanii ummata kana gartee ilmoo takkitti qabu gabbaree wayyaani san isinirraa kaase kana isin jazaa خنان دي بسوفين اسن الرنطور أمتا خنا ربي فجيتش ربي سنومي صدادا ربي أنغو اسني خن لالا نجين يبوسا أرارما وليغلا بيهوغنا أفريكا بانتنسانيس تسقبيسا الدنيا بانتنسانيس بكير راخا سانجا نجار ناجرادا خنوشير وليغودا كن شيك أبوتاتي أوروموتية أمة خيتي سجلته رب الرار كتا مسكين أف سجلته مسكيني خندومينيمي سيخنو قباتو باتوس دچي سيخنو اللي قباتو باتوس ميديا الرسباسي الرسفارس اللي قباتو باتو ربي تو كيشرار كتا يجو مسكيني نيس ربي قبوانته أكسي مسكينة سجلتها نجت